Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Barnoota keenya kutaalee darbanii keessatti jechoota sagalee gama duraan dheeraa fi jechoota sagalee gama boodaan dheeraa viidiyoo garaa garaatiin waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Namoonni viidiyoo kana hin daawwatiin akkasumas irra deebitanii ilaaluun sirriitti hubachuu barbaaddaniif viidiyoo kana keessatti maalummaa jecha sagalee gama duraan dheeraaf gama boodaan dheeraa akkamitti akka ijaaramaniif sagaleeffaman haala gaariitiin ibsamee waan jiruuf viidiyoowwan kanneen lamaan seenuun ilaala. Barnoonni keenya har'aas jara kana waliin hidhata kan qabu yoo ta'u, jechoota sagalee gama duraanii fi boodaan dheeraa dubbifamaa wal fakkaataa qaban fudhachuun garaagarummaa isaanii yeroo dubbifaman qaban haala gaariitiin waliin ilaalla. Icciitii viidiyoo kana keessa jirtu hubachuun dandeettii barreessuu fi dubbisuu keenyaa dabaluu keessatti shoora olaanaa waan qabuuf viidiyoo kana dabtaraaf qalama keessan qopheeffachuun hanga xumuraatti hordofaa. Xumura irratti gaaffileen hanga hordoffii keessanii madaalan ni jiru. Kanaaf hanga xumuraatti haala gaariitiin hordofaa nu waliin tura. Garaagarummaa kallattii dheerachuuf gabaabbachuu jechoota qubee wal fakkaataa qabanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni karaa keessaatiin nu biraatii barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadii fayyadamuun nuti bilbiluu dandeessu. Kallattiimaan gara barnoota keenya har'aatti darbina. Garaagarummaa kallattii dheerachuuf gabaabbachuu jechoota qubee wal fakkaataa qabanii. Jechi tokko dubbifamaa fi dubbachiiftuu wal fakkaataa qabaatee kallattii inni ittiin dheeratuuf gabaabbatu irratti hundaa'uun garaagarummaa jechaa fi hiikaa guddaa ta'e uuma. Yaada kana sirriitti hubachuuf jechoota armaan gadii kana lamaan xiyyeeffannoon ilaalii dubbisne. Jechoonni kun lamaan qubeewwan wal fakkaataa ta'anii kan isaan guutummaatti qaban. Jechoonni kun lamaan guutummaatti qubee wal fakkaataa ta'anii kan isaan qaban. Gamanas kan jiru baa, asiinis baa. A sadiitu jira, gamanas A sadiitu jira, laatu jira, laatu jira. Garuu garaagarummaan isaan qaban tokkoof tokko karaa itti dubbachiiftuun keenya dheerate. Isa jalqabaa kana irratti dubbachiiftuun keenya gama jalqabaatiin dheeratee jira. Akkuma ilaalaa jirtan. Kan lammatarra jiru kana irratti immoo dubbachiiftuun keenya gama boodaatiin dheeratee jira. Inni kun immoo jecha kanas akka inni adda taasisu akkasumas hiikaan isaas akka inni adda taasisu taasisaa jechuudha. Yaada viidiyoo keenya har'aa hamma tokko hubattaniittu jedhee abdii guddaan qaba. Jarreen kanas gaa haala gaariitiin haga xumuraatti waliin ilaalaa deemna. Jechoota gama duraan dheeraa fi gama boodaan dheeraa ta'an wal biratti yookiin wal cina isiniif keenye garaagarummaa isaanii ilaalaa deemna jechuudha. Gaala, gaala, galaa, galaa, baala, baala, balaa, balaa, maari, maari, marii, marii, gaara, gaara, garaa, garaa, laafe, laafe, lafee, lafee, qooda, qooda, qodaa, qodaa, maala, maala, malaa, malaa, qoore, qoore, qoree, qoree, laata, laata, lataa, lataa, oole, oole, olee, olee, buuti, buuti,
butii, butii, gaadaa, gaadaa, gadaa, gadaa, saadi, saadi, sadii, sadii, caari, caari, carii, carii, quufa, quufa, qufaa, qufaa, boone, boone, bonee, bonee, gaadi, gaadi, gadi, gadi, baana, baana, banaa, banaa, laage, laage, lagee, lagee, gaade, gaade, gadee, gadee, muuda, muuda, mudaa, mudaa, daake, daake, dakee, dakee, laaguu, laaguu, laguu, laguu, qoori, qoori, qorii, qorii, jaala, jaala, jalaa, jalaa. Fakkii armaan gadii ilaaluun maqaa isaanii barreessi. Fakkii kana ilaaluun akka isin barreessitanii fi sekendii 30 isinii kennaa. Hagam akka hubattan laaluudhaaf maqaa bineelda asirratti argitu kana yaaliitii barreessi. Yoo akka kanatti barreessitaniittu ta'e argattaniitu jirtu. Ofii keessaniitiif harka rukutaa. Ittaan sun akkuma iskiriinii kana irratti argitanii jirtanii rakkoon asitti uumamee jira. Balaa konkolaataatu uumamee jira. Isa kanaaf bakka duwwaa as jirtu kana irratti balaa konkolaataa jennee jecha gaalee guutuu ta'e akka argannuu fi balaa kan jedhu asirratti barreessitu. Itti fufaa. Sekendii 30 isiniif kenneen jira. Isinin eegaan jira. Balaa. Akkas jettee barreessitee jirta yoo ta'e argatteetu jirta. Hin arganne yoo ta'es immoo rakkoon hin jiru. Irra deebi'uudhaan viidiyoo kana hordofuun dirqama waan isinitti ta'uuf irra deebi'uun ilaalaatii sirreeffadhaa. Fakkii kana irratti akkuma argitan gamanaan baalatu jira. Na barreessaa isiniin jechaa jirti waan ta'eef mee qubee guutuuf qubee sirrii ta'een barreessaanii mee. Sekendii 30 isiniif kenneen jira. Isin eegaan jira. Baala kan jedhu haala kanaan barreessaniitu yoo ta'e argattanii jirtu gaariidha. Yoon arganne ta'es immoo irra deebi'uudhaan viidiyoo jiru hordofuun sirreeffachuudhaaf laalaa. Warreen kaanis jechoota baay'eetu jira waan ta'eef garaagarummaa isaanii kana wal bira qabuudhaan ilaalaa.
dabarsaa isiniin jenna. Namoonni karaa keessaatiin barachuu barbaadan lakkoofsa xumura irratti isinii keenyee jiru kanaan nu bilbiluu dandeessu. Barachuun ittuma fufaa. Kanaaf tattaaffii keessan duuba hin deebisiina. Hamma kaayyoo keessan bira geessanitti adeemsi keessan addaan hin citin isiniin jenna. Nus viidiyoowwan haaraa ta'an isiniif qabachuudhaan hin dhufna. Viidiyoo kana laayik akkasumas yoo sabiskiraayib utuu hin taasisin amma ammaatti ilaalaa turtan ta'e sabiskiraayib taasisaa, hiriyoota keessaniitiif sheer taasisaa. Torbee gaarii nuuf qabaadha.